Hey my beloved families, welcome to Oro English. This is Oro English with Sis. Oro English is dedicated to improve your English speaking skill. Let's dive into our today's lesson. Yeroo baay'ee akka kanaa in asaasinii abalu hin asaasin maaliif asaasaa jirtu kanafan kana fakkaatan yeroo hedduu ni jenna. So akka kana jechuu barbaan whisper ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Whisper jechuun asaasuu jechuudha. Fakkeenyaaf hin asaasin jechuu yoo barbaanne nama tokkootiin do not whisper or don't whisper. Don't whisper jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't whisper jechuun hin asaasin yookiis hin shakashakii jechuudha. Gadi jettee yookiis dhoksaatti hin jedhiini waan tokko hin haasahiini jechuudha. Don't whisper. Say it with me. Don't whisper. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif asaasta jechuu yoo barbaanne immoo whisper ka jedhuma kana fayyadamne why do you whisper jechuu ni dandeenya jechuudha. Why do you whisper jechuun maaliif asaastaa hin asaasinii maaliif asaastaa jechaa jirra jechuudha. Interesting. Is it clear? Do you have any doubt here? Okay. So inni kabraan inni asaasaa jira yookiin isheen asaasaa jirti yookiin immoo isaan asaasaa jiru jechuun keenya isinafu. So fakkeenyaaf isaan keessaati just pronoun madha kan isin jirtanii garuu akka fakkeenyaatti inni asaasaa jira jechuu barbaan whisper ka jedhu sana fayyadamnee maal jenna he's whispering jechuu ni dandeenya jechuudha. He's whispering jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuun inni asaasaa jira jechaa jirra jechuudha. Interesting. Wordii kabraan commonly guyyaadhaa gara guyyaatti fayyadamnu inni as jira, anasan jira, yookiin isheen achi jirti, yookiin akkanaaf kana fakkaatanidha. So inni immoo walumaa galatti asan jira, as bakka kana jechuu barbaan here ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Here jechuun as bakka kana jechuudha. So nuhi as jira jechuu yoo barbaan we are here ka jedhu sana fayyadamne we are here jechuu ni dandeenya jechuudha. We are here jechuun nuhi as jirra jechuudha. So pronoun sana we sana jijjiiruutiin isheen as jirti jechuu barbaanne immoo maal jenna hirii madhaan jijjiirru she is here jenna jechuudha. Win pluralii waan ta'eedhaaf arii fayyadamna. Inni kun immoo singularii waan ta'eef she sanaaf is fayyadamuutiin she is here jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni as jira jechuu barbaanne maal jenna he is here jechuu ni dandeenya jechuudha. He is here jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Isaan as jiru. Isaan pluralidha. So isaan ka jennu immoo maanni they. So they ka jedhu fayyadamne they are here jechuu ni dandeenya jechuudha. They are here. Inni as jira. He is here. Kanaaf kan kana fakkaatan jijjiiruutiin here ka jedhu guutummaatti as jechuudha. So anasan jira, isaan as jiru, nuyi as jirra, isheen as jirti. Kanaaf kan kana fakkaatan fayyadamuu barbaan bifa kanaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Achi asotoo hin taane faallasa kanaa immoo achi. Inni achi jira, ana achi hin jira, nuyi achi jirra, isheen achi jirti, isaan achi jirus ni jenna. So inni kun immoo gabaabaadhumatti there ka jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. There ka jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf nuyi achi jirra. Nuyi namni tokko nu bilbilee isa jirtu bakka ta'e wayii ni beeka yoo ta'e bakka akkasii yookaan achi jirra jechuu barbaan we are there. Yookiin immoo gaafatamnee nuyi dhufaa jirra iddoo sana almost bakka geenye jechuu barbaan almost we are there geenyeera jechuudha bakka achi iddoo sana jechuudha. So bakka sana yookiis iddoo sana jechuu barbaan there ka jedhu fayyadamne we are there jechuu ni dandeenya jechuudha. He there inni achi jira jechuu barbaanne immoo he there jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Isheen achi jirti jechuu barbaanne she there. Ishee barbaadda yoo ta'e bakka isaa deema kan immoo barbaadda yoo ta'e ishee achi deemee jechuu barbaan is not here so go there. Inni as hin jiru achi deemi jechuu barbaan
akkasana jechuun ni dandeenya yookiin akkana jechuun ni dandeenya jechuudha. Good. Do you have any doubt here? If you have any doubt or if you have any unclarity here, just put it in the comment section. Good. Inni kabiraan inni dhukkubee ishee dhukkubee nu dhukkubee yookiis mataa kun dhukkubee kan kun dhukkubee kana kun dhukkubee kanaaf kana fakkaatan ni jenna. So an akkasan ta'e yookiis dhukkubee kan jedhu got kan jedhu kana fayyadamne fakkeenyaaf ana dhukkubee jeneraali chorbaan I got sick jechuu ni dandeenya jechuudha. Isa dhukkube jeneraali jechuudha mataa koo kan koo namni koo sontaan inni dhukkube jechuu barbaan I got sick dha ana yoo ta'e isa yoo ta'e he got sick ishee yoo ta'e she got sick. So got ka jedhu qaamni pronoun jalqaba irratti nuyi haasofne sun ta'uusaa jechuudha dhukkubsachuusaa yookiis maal ta'uusaa argachuu otoo hin taane ta'uu dhukkubsachuusaa jechuudha. So fakkeenyaaf mataa na dhukkube jechuu barbaan eek ka jedhu heeditti dabaluutiin I got headache jechuu ni dandeenya jechuudha. Mataa ana dhukkube jechuu barbaan akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. Mataa ishee dhukkube jechuu barbaanne yookaan mataa ishee dhukkube jechuu barbaanne she got a headache jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. So headache yoo jennu mataa dhukkubbii jechuudha. Ache ka jedhudha especially. So ache sana yoo ilkaan keenya ta'e tooth ka jedhutti dabaluutiin toothache garaa yoo ta'e stomach qaama biraas yoo ta'e sanatti dabaluutiin ache ka jedhu itti daballe dhukkubbii ibsaa jechuudha. So I got headache jechuun mataa na dhukkubeedha. She got a headache jechuun mataa ishee dhukkubeedha. So ilkaan na dhukkube jechuu barbaan ache makana tooth dabaluutiin I got toothache jechuu ni dandeenya jechuudha. I got toothache jechuun ilkaan na dhukkube ilkaan koo na dhukkubaa jira yookaan ilkaan na dhukkube jechaa jira jechuudha. Dugda koo na dhukkubaa jira jechuu barbaanne yoo ache makana baakii keenyatti dabaluutiin I got a backache jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkas jechuun dugda ana dhukkube yookiin dugda koo na dhukkube jechaa jira jechuudha. Nam funuunee yookiis funuunuu jechuudha guutummaatti nosebleed dha funuunuun. So nam funuunee jechuu barbaan I got nosebleed jechuu ni dandeenya jechuudha. Isheen ni funuunte yookaan isaan hin funuune jechuu barbaanne they got nosebleed jechuun funuunuu dhiigni karaa funyaanii nu bahu jechuudha. So akkasana jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. So isinis jechoota kana fayyadamaatiin afaan Ingiliffaatiin isaan ilkaan isaaniitu dhukkuba. Isaan nama guddaas haa ta'u yookiin namoota lama sadii haa ta'u isaan ilkaan isaanii dhukkuba jechuu barbaan afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jedhan of ka'a. Put your answer in the comment section. Interesting.